Last touch from Bruno Fernandes again. Nuno Mendes for Cristiano Ronaldo. Dorgommii Nations League Awurooppaa walakkaa xumuraatiin kaleessa Muunikitti Poorchugaal goolii 2-1 Jarmanii injifachuun tapha wancaaf geesse. Florian Wirtz goolii daqiiqaa 48 irratti galcheen Jarmanii dursa qabachiise. Sergio Conceição goolii hawwattuu daqiiqaa 63 irratti fageenya meetira 35 irraa rukutee galcheen Poorchugaal walqixxeesse. Goolii kanas abbaasaa barkuma 2 yeroo Poorchugaal goolii 3-0 Jarmanii injifattu haatirikii hojjetan Sergio fi yaadannoo taasise. Daqiiqaa 68 irratti Cristiano Ronaldo kubbaa Nuno Mendes tolchee kenneef galchuudhaan Poorchugaal waggaa 25 booda Jarmanii akka mootu gargaare. Gooliin kun biyya isaatiif goolii 137ffaa waliigalaan goolii 937ffaa ta'uudhaan galmoofte. Poorchugaal dorgommiiwwan afuras dheerina xumuraaf geesse irratti Cristiano Ronaldo walakkaa xumuraatiin goolii galche. Bara 2004 fi 2016 waancaa Awurooppaa, bara 2019 fi 2025 Nations League Awurooppaatiin Ronaldoon goolii galchuun biyya isaa xumuraaf geessiseera. Cristiano Ronaldo taphoota 220 irratti hirmaachuudhaan goolii 137 galchee 48 mijeessuun goolii 185 irratti hirmaateera. Nations League Awurooppaa bara kanaa taphoota 8 irratti hiriiruun goolii 7 galchee tokko ammoo mijeessuun goolii 8 keessaas qooda qaba. Umrii isaa 30 booda goolii 85 kan galchee Ronaldoon waliigalaan biyya isaatiif goolii 137 galchuun riikardiin dursa. Lionel Andres Messi gooliiwwan 112 lammaffaa, lammiin Iiraan Ali Daayin ammoo goolii 108 sadarkaa sadaffaa irratti argamu. Tapha kaleessaatiin yaaliin Karim Adeyemi gama Jarmaniitiin taasise sibiila gooliitti jalaa buute kubbaa gaabbisiistuu turte. Paris Saint-Germain waliin waancaa Champions League Awurooppaa kan fudhate Vitiniyaan jijjiiramee seenuun ga'umsa gaarii mul'isuun jajameera. Sergio Conceição jijjiiramee seenuun daqiiqaa 5 booda goolii galchees taphataa cimaa taphichaati. Goolii eegaan Jarmanii Marc-Andre ter Stegen yaaliiwwan hedduus qoleera. Poorchugaal waancaa Awurooppaa bara 2000tiin booda taphoota 5 Jarmanii waliin taphatte hundaa mo'amteetti. Julian Nagelsmanniin kan leenjitu Jarmaniin taphoota 17 darban keessaa kaleessa yeroo jalqabaatiif mo'amte. Biyyattiin taphattoota akka Jamal Musiala, Kai Havertz fi Antonio Rudiger miidhamaan dhabuun taphatte. Leenjisaan garichaa Nagelsmann mo'amuun nuuf malaa jedhan. Boqonnaa dura gaarii turre ittisni keenya dhiheenya rakkoo horateeras jedhan. Bara 2019 waancaa Nations League jalqabaatiin shaampiyoonii kan taate Poorchugaal Ispeen fi Firaansi keessaa garee har'a injifatee darbu waliin morkatti. Har'a halkan Ispeen Firaansi waliin sa'aatii 4 eegaluudhaan morkii cimaa taasisu. Leenjisaan garee biyyaalessaa Firaansi Didier Deschamps miidhamni taphattoota rakkoon itti uumaa jedhan. Taphattoonni akka William Saliba, Dayot Upamecano fi Julius Koundé miidhamarra jiru. Sarara fuulduraa cimaa Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé fi Désiré Doué kan qindaa'e Firaansi taphattoota akka Lamine Yamal kan qabdu Ispeen waliin morkii hawwataa taasistiif eeggamti. Firaansi bara 2021, Ispeen ammoo bara 2023 shaampiyoonii waancaa Nations League biyyoota Awurooppaa ta'uun ni beekama. Odeeffannoo jijjiirraa wal qabataniin Chelsean taphataa sarara fuulduraa Liam Delap waggaa 6 Ipswich Town irraa mallatteessifachuuf oofse. Shaampiyooniin Konferensi Liigii Awurooppaa Chelsean hirmaannaa jijjiirraa irra taasisaa jiru cimsee itti fufeera. Taphataa sarara fuulduraa Ipswich Town Liam Delap gara Stamford Bridge imaluu mirkanaa'eera. The Blues Chelsean jijjiirraa lammii England Liam Delapiif paawundii miiliyoona 30 baase. Gara Chelsea kanan deemeef waancaa mirkaneeffachuu fi jedheera Delap waliigaltee erga mallatteessee booda. Manchester United fi Everton barbaadamaa kan ture lammiin England Liam Delap waliigaltee waggaa 6tiin Chelseadhaaf mallatteesse. Delap bara dorgommii kanaan gara shaampiyoonshiipitti kan gadi bu'e Ipswich Towniif Premier Leagueedhaan gooliiwwan 12 galcheera. Leenjisaan duraanii Inter Milan Simone Inzaghi leenjisaa Al Hilal ta'uun waggaa 2f qacaraman. Simone Inzaghiin kilaba Saudi Arabiyaa Al Hilal leenjisuudhaaf waliigaltee waggaa 2tti mallatteessani. Lammiin Itilii ganna 49 fi leenjisaan duraanii Inter Milaniif Lazioodhaa Simone Inzaghiin Inter Milan waliin yeroo 2 waancaa Champions League Awuroopaaf xumuraaf ganii osoo hin milkaa'in hafani. Bara darbii waancaa Serie Itilii fi waancaa Coppa Itaalii dabalatee kilabicha waliin fudhataniiru.
amma shaampiyoonii liigii saawudii arabiyaa yeroo 19 kan ta'e Al Hilaal leenjisuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Simoonii Inzaagiin Al Hilaal dursaa waancaa kilaboota addunyaa irratti ni hirmaatu. Tapha jalqabaa isaaniis Riyaal Maadrid waliin taphachuudhaan qormaata haaraa eegalu. Al Hilaal waggoota lamaan dhufaniif yuuroo miiliyoona 60 Simoonii Inzaagiidhaaf ni kaffala jedhameera. Waggoota lamaan dhufanitti Simoonii Inzaagiin kilabicha morkataa jabaa liigii saawudii arabiyaa godha jedhamee eegama. Manchester Cityin taphataa AC Milan Tijaanii Reendarsii mallatteessifachuuf gatiin dhiyeesse fudhatama argateera. Bara kana ga'umsa irratti eegamu kan mul'isanii Pep Guardiolaan bakka hanqina taphattoota qabanitti guuttachuuf sochii eegalaniiru. Taphataan sarara gidduu AC Milan Tijaanii Reendarsii gara Itihaad akka dhufu gaafii dhiyaateef fudhateera. Manchester Cityin taphaticha fudhachuudhaaf gatii jijjiirraa yuuroo miiliyoona 55 dhiyeesse fudhatama argachuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Kilabichi waliigaltee Reendarsii waancaa kilaboota addunyaan osoo hin eegalin dura akka xumurus ni eegama. Taphataan lammii Neezerlaandis ganna 26 Reendarsii bara 2023 AC Milaaniif kan mallatteesse yoo ta'u bara dorgommii xumurame gooliiwwan 15 galcheera. Tijaanii Reendarsii waliigaltee waggaa 5 Manchester Cityidhaaf kan dabalu yoo ta'e ammoo dabalataan waggaa tokko ni dheeressaaf eegama. Bakka Kevin De Bruynetis ni bu'a jedhameeti kan inni eegamu. Kevin De Bruyne Naapoliif mallatteessuudhaaf waliigaltee xumuruun ni yaadatama. Manchester United taphataa sarara fuulduraa Brentford Biriyaan Mbappé mallatteessifachuu sochii eegaleera. Taphataan sarara fuulduraa Mbappé'n gatiin jijjiirraa paawundii miiliyoona 70 ba'ee fi xiyyeeffannoo Ruben Amooriif ta'eera. Bakka Alejandro Garnacho buufachuu fi Mbappé irratti kan xiyyeeffate Manchester United waliigaltee irra ga'amuufis baatu kilaboonni lamaan waliin dubbachaa jiru jedha Sky Sport. Taphataan ganna 25 Mbappé'n gara Old Trafford deemuudhaaf fedhii olaanaa qaba jedhameera. Brentford gatii jijjiirraa taphatichaa dursee hanga paawundii miiliyoona 70 taphaticharraa argachuu barbaannaa jechuun beeksiseera. Manchester United garuu jalqabaaf paawundii miiliyoona 45 fi ga'umsa isaa ilaalee ammoo nan dabala jechuun yaanni dhiyeessan waan Brentford fudhatame hin fakkaatu. Biriyaan Mbappé'n Premier League England xumurameen goolii 20 galchuun Brentford sadarkaa fooyyeen akka xumuru gargaareera. Karoorri Naapoliin Kevin De Bruyne mallatteessifachuudhaaf qabu hin jijjiiramne jedhame. Taphataan duraanii Manchester City Kevin De Bruyne bilisaan Naapoliif mallatteessuuf waliigaluun ni beekama. Ta'us hanga ammaatti waliigaltee hin mallatteessine. Naapoliin Kevin De Bruyne mallatteessifachuuf waliigaluu ibsuun karoora keenya hin jijjiirre taphoota intarnaashinaalatiin booda ifatti qorannoo fayyaa taasisee waliigaltee ni mallatteessaa jedhe. De Bruyne haalli waliigaltee Naapolii mallatteessuuf irratti waliigalle mirkaneesseera. Waliigaltee waggaa lamaas ni mallatteessaaf kan eegamu. Pirezidaantiin kilaba Naapoliidhaa Aurelio De Laurentiis Kevin De Bruyne taphataa cimaa akka ta'e nan beekaa jedhani. Muuxannoon isaas Naapolii ni fayyada jedheen amana jechuun ibsan. Ta'us amma umriin isaa deemeera. Dabalataan taphattoota biroos mallatteessifachuuf dirqamna jedhan pirezidaantichi tasgabbii hin qabu jedhamuun beekaman De Laurentiis. Kevin De Bruyne Manchester City waliin waancaa Champions League Awurooppaa Premier League England 6 dabalatee waancawwan 19 fudhachuun taphataa milkii gonfate ta'uu mirkaneessuun The Citizen waliin adda ba'a. Gatiin jijjiirraa Lamine Yamal paawundii miiliyoona 300 fi miiliyoona 40 tilmaamamaa jedhame. Yamal haalaan difaa caaluudhaan taphataa yeroo ammaa gatii guddaa baasuu danda'u jedha gatiin taphattoota addunyaa kan qoratu Football Observation ragaa baaseen. Abubakar Abdallaa xiinxala BBC Sport akka ta'utti qindeesseera.
Taphataan dargaggeessi ganna 17 Lamine Yamal kilaba Kaatalaan Baarselonaaf gumaacha guddaa taasisaa jiruun taphataa fuulduraafis itti abdatame. Yamal waggaa 15 fi baatii 9 lammii Speen umrii xiqqaa shanaffaa laaligaan tapha jalqabaa taphatee ture. Ergasiyaas ga'umsa gaarii mul'isuun taphataa kilabiin Kaatalaan itti abdates ta'eera. Liigichaan gooliiwwan 23 galcheen badhaasa Baalandoor yeroo 8 kan fudhate Lionel Messiin umrii kanatti kan galche ni caala. Waancaa Laaligaa 2 fi Copa del Rey Baarselonaa waliin kan fudhate Yamal waancaa Awurooppaa 2024tiin milkaa'ina Speeniif taphataa gahee olaanaa taphateedha. Botajichaan goolis galchee taphataa dargaggeessa cimaas jedhamuudhaan badhaafame. Bara darbes taphataa cimaa Awurooppaa umrii 21 gadii jedhameeti ture. Torbee darbe immoo kilaba Kaatalaan waliin waliigaltee isaa waggaa 6 dheeresse. Kilabiin isa fudhachuu fedhu immoo yeroo biiliyoona 1 kafaluu akka qabu Baarselonaan gatii kaa'eera. Kun immoo gatii guddaa kilabiin tokko kilaboonni biroo akka taphattoota hin fudhanneef kaa'anidha. Jijjiirraa taphattoota irratti qorannoo kan taasisu gareen qorannoo Switzerland taphataa kana bitachuudhaaf paawundii miiliyoona 300 fi miiliyoona 40 akka barbaachisu ibsa. Jiddugaleessi qorannoo ispoortii addunyaa CIES Football Observatoriin akka herreegetti immoo gatiin jijjiirraa Lamine Yamal yuuroo miiliyoona 400 akka ga'uu fi riikardii jijjiirraa taphattoota Neymar bara 2017 yeroo Baarseloonaa irraa PSG fi yuuroo miiliyoona 222 mallatteesseen qabame harka dhibbaan kan caalu ta'uu ibse. Baatii hagayyaa dhufu gaafa 13 umriin isaa 18 ni guuta. Akka ragaaleen mul'isanitti gatiin jijjiirraa isaa paawundii miiliyoona 140 gatii jijjiirraa Erling Haaland akka caalutu ibsame. Gatiin jijjiirraa Erling Haaland yuuroo miiliyoona 240 yookaan paawundii miiliyoona 200 kan tilmaamamu yoo ta'u yeroo ammaatti taphattoota gatii guddaan bitamuu danda'an keessaa lammaffaadha. Taphataan Real Madrid Jude Bellingham yuuroo miiliyoona 234 sadaffaadha. Lammiin Firaansii fi taphataan sarara fuulduraa Real Madrid Kylian Mbappeen immoo yuuroo miiliyoona 193 afraffaa. Taphataan Bayern Munich Jamal Musiala yuuroo miiliyoona 155 ni taana. Taphataan sarara ittisaa gatii guddaan tilmaamamu taphataa dargaggeessa Baarselonaa Pau Kubaaris ta'uu qorannoon kun ni mul'isa. Gatiin isaa yuuroo miiliyoona 118. Bundesliigaa Jarmaniin walitti aansuudhaan taphataa cimaa liigichaa jedhamuudhaan kan filatame. Taphataan sarara jidduu Bayer Leverkusen Florian Wirtz yuuroo miiliyoona 122tti tilmaamama. Kanaanis taphattoota gatii guddaan bitamuu malan jedhamuudhaan tarreeffaman keessaa kurnaffaadha. Shaampiyooniin Pirimeer Liigii Ingilaand Liverpool riikardii Biriteen fooyyessuudhaan Florian Wirtz jijjiirraa ganna kanaatiin fudhachuu akka malutu eegama. Manchester United akka gadhiisu leenjisaa kilabichaa Ruben Amorim kan itti himame. Alejandro Garnachoon gatiin isaa yuuroo miiliyoona 63tti tilmaamame. Trent Alexander-Arnold gara Real Madrid yoo jijjiiramu Liverpool paawundii miiliyoona 8.4 akka fudhatetu himame. Osoo yeroo waliigaltee isaa xumuramuu baate gatiin jijjiirraa taphataa kanaa yuuroo miiliyoona 69 ni ta'a jedhame. Taphataan sarara qarqaraa PSG Desire Dough kan tapha xumuraa Champions League Awurooppaatiin taphataa cimaa taphachaa ture yuuroo miiliyoona 109 akka baasu CIES Football Observatoriin tilmaama isaa kaa'eera. Jack Grealish waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaachuu dhabuu malaa jedhame. Umurii 29 irratti kan argamu Grealish osoo waliigaltee isaa hin xumuramin gara kilaboota biroo akka deemu barbaadama. Grealish torbanitti kaffaltii paawundii 300 kan argatu yoo ta'u ga'umsaa dhiyeenya mul'isaa jiru leenjisaa kilabichaa Pep Guardiola hin gammachiifne. Tarii kilabni jijjiirraa yookiin ergisaan taphataa kana fudhatu jiraannaan balballi banaadhaa jechaa jiru. Taphataa sarara gidduu Tijjaanii Reenders AC Milan irraa fudhachuuf kan dhiyaate Manchester Cityin ammatti taphattoota umriin isaanii deemeef kaffaltii olaanaa argatan dabarsee kennuu fedha. Jack Grealish garee Manchester City waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaataniin ala ta'uu mala jedhan Pep Guardiolaan waa'ee turmaata isaa irratti kilabichaa fi bakka bu'aan isaa mari'achuu murteessuu danda'u jedhe. Umurii 29 irratti kan argamu Grealish waancaa Premier League England 3, Champions League fi waancaa FA England Manchester City waliin milkeeffatus bara dorgommii kana taphoota 7 qofa irratti jalqabarraa hirmaachuuf carraa argate. Grealish bara 2021 riikardii jijjiirraa taphattoota British ta'een paawundii miiliyoona 100 Aston Villa irraa Manchester City mallatteessuun ni yaadatama. Carlo Ancelotti Vinicius Junior Real Madrid keessatti beekamu Biraazil keessattis arguuf jirtu jedhan. Dhiyeenya leenjisaa garee biyyaalessaa Biraazil ta'uudhaan kan qacaraman Carlo Ancelotti hojii isaanii ifatti eegalaniiru. Taphattoota garee biyyaalessaa Biraazil Real Madrid keessatti leenjisaa turan dabalatee garichatti kan waammatan Carlo Ancelotti waancaa addunyaaf qophii taasisaa jiru. Kanaan wal qabatee dhimma ga'umsa Vinicius Junior kan ibse Ancelotti kana booda Vinicius Junior Real Madrid keessatti beektanuu garee biyyaalessaa Biraazil keessatti argitu jedhani. Taphataan sarara fuulduraa Real Madrid kun ga'umsaa kilabichaa mul'isuu fi garee biyyaalessaa keessatti mul'isu faalladha jechuun qeeqama.
inni taphataa garee biyyaalessaa murteessaadha kan jedhan Kaarloo Aancholootiin caalatti akka ga'umsa isaa dabalu waliin hojjennaa jedhan. Dhimma tooftaa taphaa garichaa hordofuu ilaalchisees garee ittisa cimaa qabu qindoomina olaanaa qabuu fi madaala qabu ijaaruun barbaada jedhan Aancholootiin caalatti garuu garee akka dhuunfaatti taphatu osoo hin taane miira tokkummaa kan qabuun barbaada jechuudhaan ibsani. Aancholootiin tapha jalqabaa isaaniitiin boru Ecuador waliin taphachuudhaan eegalani.